Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee qabadhee dhufee jira jechuudha. Baankota keessammoo guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee baankii Dashaniin qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii Qacareen baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon koo baay'ee gabaabaadha jechuudha. Yeroo baay'ee namatti hin fudhatu jechuudha. Baay'ee gabaabaadha. Yookaan baay'ate daqiiqaa 10 fi seekendii 30 jechuudha. Gabaabumatti viidiyoo gabaabaadha jechuudha. Viidiyoon koo baay'ee gabaabaa ta'ee fi kun immoo viidiyoon kun namoota hundaafuu faayidaa guddaa qaba jedhee yaadee qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa hundayyuu keessattuu namoota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu karaa Itoophiyaak.com dallaalaadhaan meeqan olee meeqa ta'e hin dabale moo hin qannate jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Ani hoo dabaleellee dabaleen jedha yoo qannasirree qannaseen jedha jechuudha. Karaa Itoophiyaak.com jechaadha keessattuu karaa baankiitiin illee akkasuma guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 jechuudha. Biyyoota 7 akkuma jedhe biyyoota 7 kana keessarree akkuma jedhe biyya tokko yoo jiraattan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin hammuma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. Hammuma qabdan san baay'ifattu jechuudha. Keessattuu karaa baankiitiin ammuma qabda sanii baay'ifattu. Itoophiyaak.com garuu guyyaa tokkotti dhaabbataa miti. Yeroo 3-4 jijjiiramuu danda'a jechuudha. Sekendiidha sekendi onlaayinii irra utuma isaan jiraniyyuu sekendiidha sekendiitti jijjiirama. Guyyaatti yeroo 7 oliyyuu jijjiiramuu danda'a jechuudha. Yookaan hin dabala yookaan hin qannasa. Fakkeenya guyyaa hoo dabale yookaan galgala qannasuu danda'a jechuudha. Hin beekamu jechuudha. Dhaabbata salphumatti Itoophiyaak.com dhaabbataa miti. Otuma isaan onlaayinii irra jiraniyyuu jijjiiramaa jechuudha. Salphumatti egaa gabaabumatti immoo biyyoota ani qabadhee akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan diinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koronaa, Turkii liree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin biyyoota 7 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kuweet diinaara, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com baay'ee dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa kan birii 20 irree dabalee jira. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com baay'ee dabalee jechuudha. Fakkeenya biriin Kuweet guyyaa har'aa naannoo birii 30 dabalee jechuudha. Tokkichumaan naannoo birii 30 dabalee jechuudha. Paawundiin immoo guyyaa har'aa naannoo birii 10 dabalee jechuudha. Salphumatti biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Biyyoonni hin daballe hin jiru. Doolaariin Ameerikaa immoo guyyaa har'aa naannoo birii 9 wayii isaan ta'e wayii dabalee jira jechuudha. Salphumatti biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Gabaabumatti adeemaa ani gaggabaabsee dubbadhe malee gabaabumatti jechaadha. Biyyoonni hundumtuu kan birii 3, birii 4, birii 5, birii 20, birii bakka salphumatti gabaabumatti guyyaa har'aa dabaleetuma jira jechuudha. Karaa Itoophiyaak.com baay'ee dabalee jira. Guyyaa kaleerratti wal bira qabdee yommuu ilaallu salphumatti baay'ee dabalee jira jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 69 fi saantiba 42 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 46 fi saantiba 59 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 21 fi saantiba 16 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 2 fi saantiba 75 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 10 fi saantiba 39 kan itti aanu Hoomar riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com
.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 40 fi saantiba 99. Kan itti aanu Duubaay dirhaamni tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 46 fi saantiba 13. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 39 fi saantiba 92. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 15. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalii karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 39 fi saantiba 08. Kan itti aanu Kuweet diinaarii tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 52 fi saantiba 90. Birriin Kuweet naannoo birrii 30 dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa fakkaatu kun jechuudha. Baay'ee dabalee guyyaa har'aa birriin Kuweet keessattuu baay'ee dabalee jira jechuudha. Mootiin birrii kan akkasuma immoo birriin Kuweet tokko jechuudha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 400 fi birrii 69 fi saantiba 56. Kan itti aanu Baareen diinaarii tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 49 fi saantiba 79. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 80. Joordaan diinaarii tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 39 fi saantiba 14. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 25 fi saantiba 73. Akkasuma immoo Paawundi sterlingiin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 92 fi saantiba 44. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 96 fi saantiba 60. Akkasuma immoo Yuuroon karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 70 fi saantiba 17. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 12 fi saantiba 85. Koronaan tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 03. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 03. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 56. Kan itti aanu Yemen riyaalii tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 70. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 51 fi saantiba 43. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 92. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 59 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessaa akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraamoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf keessattuu warroonni mana madaa'ii jirtan jechuudha. Birriin Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Limneen immoo limneen illee jechaadha. Keessattuu mana madaa'ii kan jirtan birrii biyya sanii osoo hin taane isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Beerut yookaan Limneen paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Limneen paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemeniiti jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Salphumatti birriin Beerut yookaan Limneen waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti doolaara 3 maqadee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanaan jira jechuudha.
jechuudha. Ani sadan kanan maqaa dha'e malee jechuudha. Inni maqaa hin dhahin baay'ee jiran akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isin sadan kana keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaa'ii jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan hasaabbattu jechuudha. Fakkeenyaa fi Ameerikaa doolaarii tokko jechaadha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergatta guyyaa har'aa birii 100 fi birii 69 fi saantiba 42 irra eeggattu yookaan hasaabbattu malee birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madaa'ii jirtan jechaadha. Birii 100 fi birii 46 fi saantiba 59 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Egaa gabaabumatti kana fakkaata jechuudha. Salphumatti birii biyya sanii osoo hin taane warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaa'ii jirtanii Ameerikaa doolaaraan irra eeggattu yookaan hasaabbattu malee salphumatti birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koorraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.